Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Daabee Haanaa Solloqqee Dongorreetti sosochiin qonna gannaa jalqabsiifame. Sagantaa jalqabsiisaa irratti hooggantoonni magaalaaf kutaa magaalaa Daabee kanaanichaa fi abbootii sagantichaa kan ta'an qotee bultoonni hirmaatan. Lafa kanaan duraa karaa ammayyaan osoo qonni irratti hin gaggeeffamiin mala aadaatiin qotamaa ture. Yeroo ammaa mootummaan jiruuf jireenya qotee bultootaa fooyyessuuf tiraaktaroota 20 ol dhiyeessuu fi qotee bultootaaf leenjii kennuun sosochiin qonna gannaa bara 2018 fi 2019 gaggeeffame. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Daabee obbo Fayyisaa Lammii kanaan dura qotee bultoonni mala aadaatiin qonna gaggeessaa turuu himuun haala mootummaan mijeesse bu'uura taasisuun mala ammayyaatiin sosochii qonna gannaa kilaasteraan jalqabsiisuu dandeenye jechuun ibsan. Uummanni keenya qotiyoodhaan kan qotaa ture, garuu immoo adeemsa fi karoora mootummaan keenya baasen yeroo dheeraaf uummanni keenyas gaafachaa ture hin beekama. Sanarraa kaanee kana booda qotiyoon nun barbaachisu jedhamee tiraakteraan qonnaan bulaan keenya lafasaa qotee akkasumas karaa ammayyaa ta'een midhaan isaa akka argatuuf mootummaan carraaqidha kan gochaa jiru. Kanarraa kaanee nus guyyaa irraa bakka hooggansi keenya itti aanaan kantiibaa magaalaa keenyaa argamanitti guyyaa irraa kan eegallu ta'a. Kun eegaluu qofa osoo hin taane kana booda kutaa magaalaa Daabee keessatti almost qotiyoon hin barbaachisu jechuudha. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Alamuu Qilxuu akka magaalaa Adaamaatti lafa hektaaraa 25,154 ol kilaasteraan midhaan gosa adda addaatiin qotuun callaa kuntaalaa 800 ol argachuuf galtee qonnaa yeroon dhiyeessuun ni hojjanna jechuun ibsan. Bara kana lafa hektaara 25,154 qonna midhaan gosa adda addaatiin kan qonnu keessaa immoo parsantii 90 fi sanii ol kilaasteraan qonna. Lafoota akkasitti walitti aananii jiran kana kilaastera qamadii, kilaastera boqqolloo, kilaastera xaafii, kilaastera boloqqeennee kilaasteraan qonnaa jechaadha. Apiroojiin nuti hordofnu keessaa tokko kilaastera waan ta'eef. Kanaaniif uummanni keenya of qopheessuu qaba. Kilaasteraan qotuun addunyaanis kana fayyadamti. Aadaa hojii walirraa baru. Midhaan tokko oduu asitti gaarii ta'uu tokko asitti kan tokko yoo badaa ta'u walirraa maal fayyadamee qotee bulaan kun midhaan isaa gaarii ta'e jedhee aadaa hojii aadaa kunuunsaa akka wal gargaaru gochuudhaaf nu gargaara jechaadha. Kanaaf parsantii 92 fi sanii ol bara kana kilaastera qonnaa jennee qabannee jirra jechaadha. Kanarraa callaawwan kuntaala 800 ol hin eegnaa jechaadha. Rabbis nu gargaara. Kana hin eegnaa jechaadha. Kanaaf immoo xaawwan yeroon galchuu sanyii filatamaa yeroon galchuu leenjii kennu leenjii yeroo darbe asittis kennaa turre jechaadha. Ogeessa keenyaafis gadi bu'amee immoo akka kenne karoora baafachuu kanaan hin milkeessinaa jennee deemaa jirra. Hin milkeessina gaafa jennu immoo hawaasa kana qabannee jechaadha. Itti aanaan kantiibaa fi qindeessaan kilaastera diinagdee magaalaa Adaamaa obbo Maatiyos Sabbooqaa lafa kilaasteraan oomishuun callaa gaarii argachuuf gaarii ta'uu ibsuun qotee bultoonnis carraa kana fayyadamuun midhaan isaanii kunuunsuun itti fayyadamuu akka qaban ergaa dabarsan. Kilaasteraan yoo oomishamu oomishtis waan dabalamuuf sanarratti xiyyeeffannoo kennanii hojjechaa jirra. Qonnaan bulaa keenyarraatii kan eeguu qabnu abdii guddaa jiru kanatti gammaduudhaan deeggaruudhaan qabachuunidhaan aadaa hojii keenya jijjiiruudhaan lafa keenya irratti sirriitti halkaniif guyyaa irra dhaabbannee ijoollee keenya irratti bobbaasnee humna qabnu hunda exert goonee qonna keenya sirriitti qotuu midhaan keenya kunuunsuu keessa oollee bullee kunuunsa barbaachisu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Kana wajjin wal qabatee aadaa hojii keenya fooyyessuu nu barbaachisa jechuudha. Dabalataanis hojii hooggantoonni sadarkaa hundatti hojjetan lafa qabsiisuuf filannoo irratti hirmaachuu qabdu jechuunis waamicha dhiyeessan. Muummee ministeeraa keenya kabajamoof jaallatamoo Looreeta Nagaa Addunyaa Dr. Abiyyiin jalqabame pirezidantii keenyaan hojii hojjetamaa jiru, kantiibaa keenyaan hojii hojjetamaa jiruuf wantoota jalqabamanii jiran kana lafa qabsiisnee caalmaatti fayyadamummaa uummata keenya akka mirkaneessinuuf akka paartii badhaadhinaa paartii keenya paartii keessan paartii hunda keenya paartii duudhaa Oromoof keessaa qabu akka filattan waamicha koo isiniif dabarsuun barbaada. Qotee bultoonni jalqabbii sosochii qonna gannaa irratti hirmaatan kallattii isaaniif kenname fudhachuun midhaan gosa adda addaa bonaaf ganna oomishuun jiruuf jireenya isaanii kan fooyyessan akka ta'e siman. Qamadiin kilaasteraan, boqqolloon kilaasteraan, boloqqeen kilaasteraan, xaafiinillee kilaasteraan kanaan faayidaa qaba jedhamee mootummaan keenyas immoo leenjii nuu kenneera.
Kanaaf amma walli kana kalaastara qamadii, kalaastara boqqolloo, kalaastara boloqqee, kalaastara xaafii jedhamee nuuf kennamu kuni ani faayidaa guddaa qaba jedhee itti amana kakaayyoo kootti. Sarara lama lamaan hoggaa dhaabee hunduu boloqqee illee keessa darbachuu hin danda'a jechuudha. Wal fakkaataadha gizee tokkicha kaa yoo achi yoo ka'eeyyuu yoo jallisii arganne jallisii yoo jallisiin dhabame shumburaa ta'a jechuudha. Haaluma kanaan deebi'ee qotamee lafti kun shumburaatu argama jechuudha masqalaan boodatti.